Gaaffii ijoollee baay'een koomentii jalatti na gaafachaa jirtan isiniif deebisuufan dhufe nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii akkam nagaa keessanii ani nagaa kooti deebi'ee dhufeen jira. Gaaffii keessan deebisuudhaaf dhufee tanan jira. Warroonni aaraa har'a tokko jettanii mana koo dhuftan maamila koo ta'an siniin jedhaa. Dursa warri jirtan immoo laayik sheer gochaa kottaa ola seenaa. Egaa ijoollee baay'een keessattuu ijoolleen Joordaan keessa jirtan gaaffii baay'ee na barreessaa jirtu. Gaaffii keessan laalee callisuun nan barbaachisu. Waan irraa beekuu fi waan an dhageenye yookaan ijoollee gara biyyaa galan akkasuma ijoollee biyya tokkorraa gara biyyaatti illee godaanan isaan irraallee waan tokko sinii fudhadhee tanan dhufe jechaadha. Qoradhee waarradhee tanan gaaffii keessan siniif deebisuufan dhufe. Gaaffii keessan sinii deebisuun narraa barbaachisa. Kabajaa fi jaalala isinaaf qabda waan ta'eef yaada waan na gaafattan hunda yoon deebisuu baadhee amma tokko siniin deebisa jedhee yaada. Warroonni keessan na dubbistan keessan sinii deddeebiseen jira. Warri immoo bilbila hin qabne immoo akkasittiin na gaafattan immoo isiniif akkanattu siniifan deebisa siniin jedha. Egaa gaaffii isin na gaafattan tokkoffaa irratti obboleettiin keenya tokko biyya Joordaan kan jirtu afaan Arabiffaatiin iqaaman maal jedhamaa jettee jirti. Xiqqoo ishee afaan Arabiffaa akkattiin asirratti haasa'uudhaaf maatii kootu na jala jira. YouTube kiyya hin laalu jechaadha. Isaafan isiniin jedha. Ijoolleen beektan jalatti barreessaa fi anis barreessuuf hin danda'a garuu iqaama jedhama. Hiqaamaa dhuma jedhama siniin jedha akka afaan Beerutitti hiqaamaa yoo jetteen siif hojjisiisuu danda'u jechaadha. Jarriyyuu deema isin geessu bar akkasitti isin hin teechisanii gaafa dhuftanii ji'a lama guuttan boota galmee isin geessanii waarrataniitu suuraa keessan tokko yookiin lama kennitanii waarrataniit isaan booda boota suuraa keessa sana yeroo xumuranii iqaamaa isin hojjetan furmaa waan ta'e isin farramsiisu ishii farramtanii waarrattaniit hiqaamaa san hojjetattu hiqaamaa jedhama afaan jiraatinis jechaadha. Afaan biyya biraatiin hin beekani hiqaamaa jedhama naannoo biyya nani jiru kanatti. Innaa suuraa kaatanii ji'a amma dhuftanii ji'a lama guuttanitti hiqaamichi suniin hojjetamu. Ji'a lama gaafa guuttan garuu siniif hojjetama. Biyyoota akka Dubaayii, biyyoota akka biyyoota Joordaan osoo hin taane biyyoota Suudi Arabiyaa, biyyoota kaan iqaama isaanii waggaa lamaan kan hojjetamu jechaadha. Amma waggaa lamaatti si fayyada. Har'a kan isin hojjetan amma waggaa lamaatti. Fakkeenyaaf biyya Beeruutii fi biyya Joordaanii immoo hiqaaman isaanii waggaadhaan hojjetama jechaadha. Waggaadhaan isin hojjisiisuu isaanii kan beektan suuraa keessa isinirraa fuudhanii waarrataniit isaan booda isin geessanii furmaa si farramsiisaniit wayin manatti fidanii si farramsiisuu waraqaa namaanyuu sana yoo ta'e nama fakkeenyaaf maktaba keessa hojjetu yoo jiraate jechaadha maktaba jedhama. Innaa si farramsiisuu danda'u wayin immoo isaan bira deemtanii waarratanii sin geessanii si farramsiisu. Akkasittiin beektu isin hojjechiisuu keessan. Ijoolleen aaraa dhuftanii reefu dhuftan isin amma ji'a lamaatti eenyuun jedhu jechaadha. Amma ji'a lamaatti hojjisiisan. Ji'a lamaan booda kan iqaamaa hojjisiisan jechaadha. Ji'a lamaa sana gaafa sin galuu kaatanis akkasumatti isinitti dabalu jechaadha. Waggaa lama shaarbii yookaan dhuma irratti hin galtanii waggaa lamaa fi ji'a lama irratti galtu jechaadha. Fakkeenyaaf immoo paaspoortiin koo irraa na jalaa dhumee warri jettanillee hin jirtu jechaadha. Warri gaaffii akkasiillee na gaafattan. Paaspoortiin keessan kan irraa sin jalaa dhume isinillee paaspoortii keessan biyyuma jirtan jiraattanii waarrattanii gara Itoophiyaa ergattanii maallaqa keessan baastanii waarrattanii hojjisiifattanii isinii deebi'achaan. Yoo fedhaa jaraa ta'e jara gaafattanii waarrattaniiti jarri isin geessee biiroo keessan biiroo Itoophiyaa isin geessaniit isaan booda hin farramtu suuraa keessan maqaa farramtanii suuraa kennitanii waarrattaniit birrii kaffaltanii galtu. Ji'a sadiitti isinii qabu. Ji'a sadiin booda Itoophiyaa isinii hojjetamee waarrateetu paaspoortii keessan isinii dhufee sin harka gala. Ani amma yeroo tokko otoo nas jiru narratti dhumnaan dafanii naa hojjisiisan. Akkasumatti dhaqee mallatteessee paaspoortiin koo ji'a sadiitti naa deebi'e. Inni ammaa tarii ji'a afuritti shanitti isinii deebi'uu danda'a. Garuu paaspoortiin keessan akkan ji'a sadii ammoo ji'a sadiitti turuu danda'a jechaadha. Isaa ol badaa waan turuu miti. Ijoolleen paaspoortiin keessa siin jalaa dhume gara biyyaarra yeroo galtan paaspoortiin keessa jalaa dhumeedha akkamitti galta galuudhaaf yeroo boolee dhaxxas hin rakkisa jechaadha. Isaan paaspoortii keessan ilaalu hiqaamaa keessan ilaalu. Tokkoffaa hiqaamaan keessan fi paaspoortii keessan maaliif ilaalu seetan booletti yeroo dhaxxanii shaanxaa keessan eenyuuttanii iqaamaa keetii fi paaspoortii keessa kennisiin jedhu.
warra ala hojjetu isaan waraqaa baafatanii waraqaa sana kennu isumaan beekanii gara biyyaa gashochaa isaan waraqaa hin qabne immoo hiqaamaa isaaniitii fi paaspoortii isaanii wal bira qabanii waarrataniit isaanitti agarsiisuu isaan booda irra laalu. Akka tasaa ta'eetu fakkeenyaaf madaamiin teessan nama gaarii yoo ta'u gara biyyaa sin gashite hiqaaman keessan irraa dhumee guyyaa lama yoo ta'e yookaan paaspoortiin keessan irraa dhumee guyyaa lama yoo ta'e akkana deebitanii hojjetachuu hin dandeessan jechaadha. Mana sanatti deebi'uu hin dandeessan dhumee jira waan ta'eef. Irraa dhumee guyyaa lama taanaan paaspoortii keessa hiqaaman keessa seenuu hin dandeessu biyya keessaa baate sanatti jechaadha. Kanaaf isin warri afaan hin beekne jechaadha. Yoo tokkoffaa duraarratti wanti isinii galuu qabu isin geessanii si farramsiisanii furmaa sana farramtanii jiraattanii bakka waggaa tokko jechaadhaan waggaa tokko isin hojjetama. Biyya nana waggaa tokko isin maqaa eessa seetan Beeruutii fi Joordaan isaan kana lamaan jechaadha. Biyyi kaan waggaa lamaan hiqaaman hojjetama jechaadha. Waggaa lamatti hojjetattee waarrattee waggaa lamaan kee gaafa xumurte immoo isaantu hiqaamaa siin hojjeta. Tarii immoo waggaa lamaa sana irra darbee too ji'a 2 ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 ta'uu danda'a. Isa kana hoo maal godhaa warri jettanillee yoo jiraattan isa kana ishii gaafatu malee wanti si gaafatan hin jiru. Gaafa ishiin dhattee hiqaamaa sana hojjisiistu ji'a irraa ishiin dabarsite sana irratti maal godhu seetan hin kaffalchiisu. Kanaaf birrii kaffaltee waarrattee hiqaamaa keessan si hojjechuu dandeessi jechaadha. Akkasii isiniin jedha obboloota koo hin dhiphatinaan cannaqaminaa waa'ee hiqaamaa kanarratti garuu sin barbaachisa. Paaspoortii keessan immoo ijoolleen biyya garaagaraa keessa jirtan ijoolleen Itoophiyaawii ijoolleen dhiiraa warri jiran Dubaayii keessatti fakkeenyaaf amma ijoollee dhiiraatti kennatanii sin hojjetanii sinii fiduu danda'u. Akkasuma Suudi Arabiyaa keessattis namatti dhuftanii namatti ergatu yoo madaamiin keessa miqanyaa taate jechaadha. Isaanitti paaspoortii kana ergattee birrii keetiin baafatu. Joordaan keessa kan jirtu immoo ta'e madaamii keessan tabaabbartanii waarrattanii ishiin maal sinii gooti paaspoortii sinii hojjisiistii jechaadha. Gara biyyaatti ergite biyyarraa kan hojjetamee sinii dhufu malee biyya keessa jirtan gubbaarratti siniif hin hojjetamu siniin jedha. Kanaafuu afaan Arabiffaatiin xiqqoo ishii jaranna jala jira waan ta'eef irratti dubbachuu waan hin barbaanneef siniin jedha. Tarii immoo waaqayyo na gargaaree ji'a muraasan booda gara biyyaa nan gala. Gaafan gara biyyaa galee afaan barbaade naasaaf mirgan qaba eenyumtuu nan dhowwu siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii akkas fakkaata obboloota kiyyan cannaqamina. Ijoolleen reefu dhuftan keessattuu warri hiqaamaa hin hojjetamneef hin hojjisiifneef biyya keessaa biyya Joordaan qofadha. Joordaan ijoollee keenya kan hin hojjisiifne jecha ijoollee baay'een hin gaafanna madaamii keenya yeroo gaafanne nu jalaa hin qabdu. Maktaba nu geessi jennaan maktaba jedhama ka bakki biiroochaadha. Yoo nu geessi jenneen nu jalaa hin qabdu. Hiqaamaa yoo jenneenis hiqaamaa keenyas nu jalaa hin qabdu kana rakkoon keenyattanii hin cannaqaminaan siniin jedha. Damoosa keessan irraallee baafattu paaspoortii damoosa keessan irraa baafattu siniin jedha gara biyyaa ergameeti. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa kabajaa keessaniif kinoo siniif deebisee hin jira obboleettiin keessan amman beeku amman dhagee qoradheerraa siniin jedha. Like share godhaa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti yeroo gaarii naaf qabaadha baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabajaa turtii gaarii bye. Bye. Ciao.